Asham harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun kootu dhufeedha. Kootu dhufee kenna har'aa artiistii fi qabsooftuu hangafa Oromoo isinii affeerre. Artiistii fi hangafni qabsoo Oromoo artiist Ilfinesh Qannoo qabsoo Oromoo keessatti gama sagaleetii fi hidhannootiin Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan umrii isii keessaa waggoota walakkaadhaa ol aarsaa gooteetiin hin jirti. Ilfinesh Qannoo artiistota qabsoo Oromoo irratti cichaniitiin lubbuu isaanii wareegan hedduu cinaa dhaabbattee jaallan hedduu wajjin hadhaas geettee jirti. Jaallan kaayyoo isaanii irratti cichaniitiin hanga gaafa lubbuun isaanii darbuutitti Oromoo fi Oromummaa qofaaf dhaabbatan kan isin heddumminaan itti dhihaattu keessaa tokko artiist Nuuhoo Goobanaati. Artiist Nuuhoo Goobanaatiin alatti illee namoota hedduu wajjin qabsoo jabaa gaggeessiteetiin hin jirti. Artiist Ilfinesh Qannoo. Artiist Ilfinesh Qannoo har'a gama Oromiyaa 11 sagantaa kootu dhufeetti keessummaa kenna taatee waan nuu dhihaatteef an haa dhufuu baga nagaan dhufte siin jedha Ilfee. Naa jiraadhu gooftaa ku fayyaa naa taatis baga nagaan na eegde. Ilfee dhugaa biyyatti waggaa 3 dura wal agarree booda hafuurri keellee baay'ee badeera. Egaa biyya keetti deebite Oromiyaa irraa akkam jirtamee ati dura? Homaan jedhu ani kunoo oluma deebi'een jira nan dadhabee nan dhibamaa. Biyyi kana qilleensi naaf hin taane garuu na tajaajilu hikimina nan qabaa. Waanuma hundaatiin na danda'aniiru biyyi kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dhukkubumarraan kan hafee rakkinaan qabu rabbi naa galatu. Hedduu na tajaajilu hikiminaas ta'e waan hundumaan barbaachisaa ta'e waan dhala namaaf barbaachisu naa godhu akkasittiin jira gaa inuma na dhukkubdi malee baay'ee gaariidha. Galata Rabbi. Baga lubbuudhaan jiraattee baga sirriidhaan baga lubbuudhaaf uummata keenya arguudhaaf carroomte. Egaa jaallan kee hedduun kanneen yeroo rakkoo qabsoo guddaa waliin geggeessitan kanneen bu'aa bahii hedduu waliin dabarsitan kanneen qabsoo Oromoo irratti cichitanii kaayyoo bilisummaa fi walabummaa Oromootiif aarsaa hedduu kaffaltan baay'ee. Isaan keessaa dhiheenya kana kan lubbuudhaan dhabne artiistii fi qabsaa'aan gameessi cichaan kaayyoosaa artiist Nuuhoo Goobanaa isa tokko. Mee Ilfee Nuuhoon akkamitti wal bartan eessatti wal beektan achirraa haa kaanu? Egaa hafagaatu malee fuulaa waliin argin iyyuu malee abaa'oon namni inni waliin barsiisiin hin jiru. Seenaan abaa'oo Oromoo hunda wal barsiiseera. Qalbiin keenyan wal beeka wala wallaallu iyyuu malee hafagaannu iyyuu malee ammoo bara chaarteraa 1992tti addi bilisummaa Oromoo yeroo chaarteraa seenee isaanis biyya alaatii dhufanii jechuudha. Artistoonni kuni kan akka Elemoo, kan akka Qamar, kan akka Nuhoo biyya alaatii dhufanii wajjin hedduu dabarsinee gullalleetti uummata keenya bohaarsinee ofiis bohaarree baay'ee gammannee dabarsinee deebi'ee nutti dukkanaa'an seene. Kanaaf Nuhoo wajjin immoo hamma dirree waraanaatti yaadannoo guddaa qabna. Nuhoon goota, Nuhoon kutataadha, Nuhoon murataadha, Nuhoon ejjennoo qaba, Nuhoon gaggalagaltuu miti. Baay'ee isa duwwaatu biyya alaatti deebi'uu dhiisee nu duukaa dirree waraanaarra deemee yeroo sana baay'ee yeroon ishee gadhee turte ganni gannaa yeroo gaariin turre sana keessa dhugaadha. Nuhoon dhumaa wajjin xumurate baay'ee kormeedha, baay'ee goota. Innis misaayilii isaa sana qabatee gitaara isaa waraana isaa keessatti dhaqee gadoochise gaa. Kanaaf yeroo kana waraanni kun hamilee guddaatti dhaga'ama. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akkuma aariis danda'u gammachuus hin danda'a. Akkuma gammachuu danda'u obsas hin qaba. Garuu kan si dhibu Nuhoon kan jedhee dubbachuu hin danda'u. Bilisummaa hin argin firii isaa isatti dhama'e kanan argin darbuu isaatti hedduun gaddaa. Baay'ee Nuhoon wajjin waan guddaa dabarsee hin jedha.
Nuuhooni yeroo chaartaraa yeroo adda bilisummaa Oromoo chaartara keessa jiru artiistota biyya alaa kanaa dhufanii biyya galan keessaa tokko ta'uudhaaf illee kaaste waan sanis odeeffadhee ture. Keessaahuu imala gama dirree waraanaatti taasifamee dhaqanii waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuu taasifame san artiistota hedduu keessaa hafeetiniin isin warra biyya yeroo san turtan wajjiin deemeedha dhagaa. Naannoo gama Koborfaa mee eessafaa yoom eessarraa kaatanii eessafaa deemtan maali yaadatta yaadannoo san nuu kaasa? Egaa iddoo isaa nuhoo duukaa idduma lama dhannee waraana kaampii Jimmaa jiranii fi kaampii Kobor jiran dhannee. Inni Kobor karaan isaayyuu baay'ee hammaataadha. Kan si dhibu yeroo gaafa Jimmaan dhannu immoo mootummaan kun kellaa nutti cufanii uummanni keenyaa fi baasiin nuti ittiin deemnu uni baasii keessa jirra baasii qaama baasiitti immoo uummata taana uummanni akka uni hin miidhamneef baay'ee nu duukaa dararamanii jechuudha. Lafa dhandhetti baay'ee sakatta'an irratti baay'isti ilaalcha gadhee nuuf qabu iddoo dhandhetti dhaabanii nu reebu nu tumu nuun yeroo sanallee akka aaree dubbata. Aariin nuwoo akkas mitiin jedhaan akkuma isa biyya faranjiisee akka waan itti dhaga'ame dubbachuu barbaada. Nuwoon dhugaa rabbiitti egaa akkasuma taanee waliin intinii jenne Jimmatti dhukaasa guddaa bane waraanni kun dhukaasa banani gaafa nuti sirbinu. Dhukaasni banamee yeroo ergas xinnoo sheegaa namni intinii ta'ee namni rifatadhani uummanni rifatadhani yeroo Koboriin nannu waraanaaf diinni kenname akka dhukaasni namni tokko dhukaasan dhukaaf. Yeroo dhukaasni kun dhuga'u nuun ilaan kolfa gammada akka tokko ta'aga. Kuni gootummaan ni qabudha jechuudha. Nuun baay'ee nama jaallatamaadha dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu isaa rabbamaa. Viidiyoo tokko argee ture waraana bilisummaa Oromoo duukaa dirreetti bishaan faa jerikaaniidhaan baatee deemaa ture. Waraana duukallee sirballee dhiheessaa ture. Inni kun imaluma waliin deemtan keessaa? Ani isa duran dhaqe ani bara 2003 deeme waraana bira. Inni immoo 2000 isaa asittidha. Isadha Maammad Sheekaas deemeera garuu yeroo adda addaati. Qamarillee sirbaaf adeemu wayidoon deemeera innis deemeera. Seenaa qabu egaa namni seenaa qaba. Yoo ejjennoon kee hamma dhumaatti ta'e seenaan kee sii galmaa yoo immoo hamma dhumaatti ta'uu baate immoo bishaan dhugaa jechuudha. Kanaaf nuun jerikaanis baateera makiinaas oofeera waraanni karaa irratti makiinaan nu rakkise makiinaan didee makaanikii wayiitis natti fakkaatan wooni makiinaa kana jaluma ciisee hojjetee kaasee oofee otomisee guddaa kana waan hundumaa guungumsiisa nuun baay'ee kormee namaati. Egaa rabbi isaa qananiisu lafanni dhaqeettiin jedha. Waliin miti. Wal adda deema. Akka yaadannootti turtii haga dirree gama Jimmaallee gama Koborillee waliin turtan san keessatti maalirraa yaadattame waan addaa haala amala nuuhoorraa waan taate miira isaatti dhaga'amurraa? Nuuhoon gootas garraamiidhas. Gara laafes. Hunda duukaa boo'uu barbaada. Nama rakkatu arguun barbaadu. Nuun Oromoon hunduutu bashannanee jaallata. Oromoon hunduutu argatee jaallata. Rakkinan barbaadu nuun Oromoo keessatti. Nama akkasiiti jaalala guddaa uummataaf inni qabuun arga. Baay'ee uummata jaallata, baay'ee qabsoo kana jaallata, baay'ee abaa'oo jaallata. Ani hunda caalaa amma isuma dhukkubsatee biyya keessa jiru alaabaa kana ijaan argaa jibba mootummaan kuni. Inni garuu kootii isaa maarasaa hunduma isaatti karabaatii isaatti cufee wulcheerii isaarra ta'a. Uttuu du'ee isa malee uffatu. Maa inni kuni of kenneera jechuudha eenyummaa isaatiif of kenneera. Baay'een ittiin boonanii nu hodhaanii haa galatoomuun jedha. Hamma gaafa deemutti addunyaa kana gadhiisutti alaabaa isaa uffatan Itoophiyaa keessatti. Gaafa wal duuka haasoftan imala kana keessaa yeroo dheeraa turtanii yeroo hammamii turtan walumaa gala Finfinnee kaatanii dirree Jimmaa dhayxanii dirree gama Kobor dhayxanii yeroo hammamii turtanii maal haasa'a maali wanni gaafa walitti haasoitan nu horraa hin dagan?
Nimbilisomna dhumaasomna nimbilisomna hin hojjenna yoo haalli gaarii ta'e nuti biyya alaati maal hojjenna biyya keenya keessatti hojjenne uummata keenya illee kakaafnee jabeessinee cimsinee addunyaa biyya keenya irra deemnee dura hojjenne uummata Oromoo erga kakaafnee booda biyya alaa immoo akka wal ijaarree deemnee hojjechuu dandeenya irratti walii galle ture. Baay'ee namatti tola ture jechisaa. Abdiin namaaf kennu waan inni sagantaa baasu hedduu nama gammachiisan wogoobana. Waaqayyoon jenna. Waggaa 3 dura atillee biyya galtee turte namoonni baay'een afuurri jijjiiramaa dhufe suni nama baay'ees takkaa gammachiisee sobees ture. Waan san keessatti hin yaadadha nuuhoon gaafa Jaaldaawud Ibsaa faa gama biyyaa galanii wiilchariidhaan dhufe tarii ati gaafas jirta. Way wal arguudhaaf carraa qabaattee turte haga biyya turte san nuuhoodhaan. Mana isaa dhaquu hin dandeenye anis xinnoo dadhabduudha. Beetta dullaa qabbeen deema. Isaa Adaamaadhaa ati Finfinnee turte adda fagaatasi. Finfinneen ture ima saganteeffadhanaa guutuu didee. Garuu yeroo abaawonni waa qopheessu yeroo koreen waa walitti nu fiduun wal argina yeroo hedduu wal argineerra yeroo wal arginu kanatti immoo walumatti boonyeetu gargar deemna wanta haasofnus hin qabnu yeroo ishee yeroo dhiphinaati teenyee waliin akka garaa keenyaatti haasofne innis hiikkatee nama haasa'u miti dhukkubsata akkasumatti wal ilaallee mimaanumaan gargar deemina ture. Amma namoonni baay'een yoo argiteeraatte abdii kutuurraa haa ta'u dhuguma kaayyootti amananii haa ta'u bakka duraan isin dhaabbattan bakka gaafa isin duraan jirtanii bakka san hin jiran. Nuuhoon garuu bu'aan argadhus jiruun sadoon argadhus natti hafu jedhee cichee obsee lubbuun isaa darbe. Waan dhihenna kana haati warraasaa jettu yoo dhageenye nuuhoo lafa kana nuu fuudhii waan mootummaan sii kennu yoo argite nuu fuudhii jedheeni jennaan jette. Qotee bulaa Oromoo irraa buqqisanii naa kennu barreessaa fidanii naa kennanii ani hin fuudhu waan isaanii naan jedhee didee cichee jiraate. Dhuguma miirri akkasii jabinni akkasii nama hammamii keessa jira ilfee? Hin jiru namni baay'een hin gaggalagala dhugaa arguudhaaf dhugaa dubbachuuf ta'e namumaati cimaadha. Kun qabsoo keessatti cina koonaa ta'a irree bitaan mirgaanaa ta'a namna jettee abdattu gaafa horii arguu gaafa lafa kana arguu gaafa maal arguu galagala hin laafa jechuudha. Waanumti nama baay'eetu ummuun ilaalu miidiyaa kanarratti waa tokko na dhargaa nama attamitti Oromoo jedhan ergi ka'anii Oromoo ol wanti jiru hin jiru. Yoo dhuguma Oromoodhaaf yaadu ta'e Oromoo kanatti dhaadachuu waan Oromoon jibbe jibbuu qabna. Oromoon dhugaadhuma jechuuf sirna kana jibbeera Oromoon. Artistiin immoo attamitti sirna kana jaallata. Nutoo iyyaa ture, nutoo uummata iyyuu kakaasaa ture, nutoo uummataan iyyuu bilisummaa barbaanna jedheetti gadoodaa ture. Har'a immoo maal argineetu galagalla kuni xinnoo ishee nama gaddisiisa. Ani immoo hin gaddu iyyuu. Isaaniif hin gadda malee ofii kooti hin gaddu maaliif namni ejjennoo dhabe namni gaggalagalu namarraas amantii hin qabu rabbirraas amantii hin qabu. Horiin hin darbiti umuriin hin darbiti seenaan garuu bara baraan jiraata. Qabeenyaatti hirkachuun hin barbaachisu seenaatti dhugaatti hirkachuutu qabsootti hirkachuutu nama boonsaa namatti tola. Kanaafanii keessuma keessallee dhaamsan dabarfadhaa ufaa sirreessan yoo dhuguma akka dhaga'u ta'e namoonni baay'een ejjennoo jijjiirrachaa akka jiranidha. Ufaa sirreessanii gatiin qabu. Gatiin qabu. Horiin hin dhufti hin dhumti. Seenaan bara baraan jiraatti. Waan uummanni Oromoo ta'e ta'a. Waan uummanni Oromoo jaallate jaalladha jedheen dhaamsa isaaniif dabarsuu barbaada. Meelfee duubatti si haa deebisu waggaa 3 darbe keessa waggaa 3 dura gaafa atis biyya jirtu gaafa hafuurri jijjiiramaa tokko dhufee ture tokko mee miira yeroo san sitti dhagahame maaltummoo eegasii uumame maal yaadatta naa himime?
jalqaba miira gaafa biyya dhuftan jirurraa dhawaataan maaltu ta'aa dhufe? Anoon beeka kan si ajaa'ibsiisu bara chaarteraati araara jedhanii beeraawwi tiyaatirii kanatti walitti nu qabanii bookoo OPDO fi ABO walitti araarsuuf. Gaafa nu geessanii gaafa dhannu dubartoonni keenya kun gammadanii arfaasee gammadaafaa jiru nan yaadadha. Bakka dubartoonni kun gammadanii waa'ee akkas goone mee dhiisaa hin ariifatinaa. Inni dhanne mudhiyyuu ni dhanne mee lafaa ejjennu dhiisaa isinitti hin fakkaatiin ittiin ariifatinaan jedhe. Dhugaadhumaan hin turre nu galagalchan jarri kun nutti taphatan. Maal shakkite gaafas osoo namni mirqaanatti jiru ati maaliif dhiisaa jette maal shakkite? Uftuulummaa jiru nan beeka. Akka habashaanis immoo nuuf hin ciifne nan beeka. Maaliif keessan darban poolisii keessan sirbaa ture. Waan isaan nuun jedhan jechoonni isaan yoon Oromoo barate iyyuu jaan arguu akka isaan hin barbaanne nan beeka. Isaama duukaa gatii nyaadhee dhugaa turee fi nan beeka amala isaanii. Akka isaan nuun feenes beeka. Kanaaf ariifatanii Oyi abbaan bilisoo akkuma waan bilisoomnetti dubartoonni keenya lafti isaan hanqate. Mee obsaan jedhe. Obsaa sichii dubbii. Mee lama bulaa rakkoon hin jiru. Hin ariifatinaan jedhe. Akkuma jedhe ta'e amma immoo kan nama dhibu gaafa Eertiraa dhannu biyyatti galuudhaaf jechuudha. Anasi Eertiraa dhaqeen Eertiraadhaa dhaaba duukaa gale. Gaafa sanaa maalan jedhe Jaaldaawudin. Amma dhuguma gallaa Jaaldaawudin jedhe. Ani nu fuutee walattee xiyyaararraa nu buuftee manurraa shattiitti yaadayyuun ture. Jennaan hin sodaattee ilfee sodaattuu taatee jedhee natti kole. Hin deemnee eerpoortii dhannee Eertiraa sa'aatii meeqa teenyee saganama deemna jedhan achi. Chettallee keenya fixannee beekaa nutti taphatu. Achi akkuma isaatti maal akka godhan hin beeknu yaabbannee kaanee dhufnee yeroo dhufnu ani namanne jaarsa gadi buusanii qoyimee namni xinnoo ishee du'ee dhumuun gara dhumaattan du'aadheen taa'e. Turtee baate yaadadha. Xiyyaara keessa. Dhumarratti hin bayani warri maastaraa gara duwwaa jiran hudduu. Yaadadha. Hin fiiga hundumtu maalitti hin fiiga nonan beeka keessan ture akkasaatti na baasan beeka akkanitti biyyaa ba'een beeka waan isaan na godhan hin beeka. Har'a mana hidhaa nagalchu bor na baasu iftaan na deebisu anu nan beeka amala isaanii. Isaan nagaan hin qabne nan beeka hin dandeessisu isaanii nurratti. Amma booddee dhumarratti bu'ee anu lafa namni dhufee na argee hin beeku dhumarratti gaazexanyoonni kun dhufee na haasofsiisan iyyuu na arguun isaanii na dhibeera. Amma sanamni deemee biyyoota daawwisan dhaqanii achitti achi hin geenye. Suuta jedhee makiinaa ijoolleen fidanii. Na fuudhanii gara hoteelichaa na fidanii hoteela sana kaa'an jechuun nan dadhabe immoo. Nan beeka akkan taane nan beeka. Ammallee qabsoon uummata Oromoo yoo Oromoon hundi mana isaa cufee hagubanis haa fudhatanis mana isaa gubee waan qabu dhiisee eeboo isaaf gaachana isaa fudhatee bosona seere duwwaadha. Yoo Oromoon lolate duwwaa bilisoomna malee akkas haasaadhaan hin taa'amu. Haasaa lola hojjenne yookiin homaa miti. Garuu lola dhiifnee haasaadhaan Habashaa duukaa walii gallee jiraannaan abadan hin jiru. Lolachuu duwwaan qawwee duwwaatu nu baasa. Hoboof qawwee duwwaan nu baasa. Dhiira yeroo sanii osoma biyyi nagaa fakkaatu jijjiiramaa dhufe danqaalee dhufan tokko si haa yaadachiisu. Yaadatta taanaan gaaf tokko ilillii teennee akka maqootti illee waan itti himattee turte. Waraana laaluu deemtanii gama kaambii dorgamtanii karaarraa deebitan. Waraanni suni waliigalteen duraan ture hogganni adda bilisummaa Oromoos hogganni OPDOs waluma duukaa dhaqee waraana san akka utubu ture. Dhumarratti garuu hogganni adda bilisummaa Oromoollee akka hin laalle dhoorkame. Mee maal mudate gaafas gaafa gama kaambii xollaa deemtan? Ani si dhibaa ila uummanni Oromoo hin danda'a. Anaan uummatan nageesse. Uummatatu sangoota 10 immoo beeka bitaniitu sangoota 10 kana fuunee oboo bira dhanne. Oromoodhumatu bitee anaan na waamee si duukaa fuunee deemna jedhanii na waamanii naqe malee ani wanti isaas hin beeku dhaabatu na erges miti. Uummatuma Oromootu na waamee akka dhuunfaatti na fuudhee deeme achi waraana bira jechuudha.
Yogguun dhaqu waraanni kun hundi ishee na beetti Eertiraan isaan biratti kan dabarsaa yeroo baay'ee akka tokko taate ijoolleen nanne anachitti gaa du'a kan jedhamu umurii waggaattuu sodaadheen beeku rabbi tan mammaattu na jiraachise. Anoo achi dhaqee tanaasa'e akka ijoollee akka hoggana isaanii irraa deebisan haadhaaf ilmoo abbaaf ilmoo gargaritti sun hin danda'ama jedhee itti haasaa godhe. Haasaayyuu godhee haasaa sana nukkaamsan natti fakkaata waan darbe natti hin fakkaatu. Baay'ee naasa'ee achi dhiichisaa oollee gallee isaan garuu abaa'oon garuu hogganoonni dhaquu hin dandeenye isaaniin hin deebisan. Anaan uummatan nagashi. Uummatichi jiraan nanuma danda'ama beekta. Kan uummata koo duukaa dhaqee tanan bashannanaa oolee waraana koo keessa deemaa oolee galgala galee jechuudha. Inni gama biraa immoo namoota ijaaranii wal afaan kaa'uutu ture. Baalee roobee deemtee turte. Baalee roobee gaafa deemte illee immoo danqaaleen namoota OPDO'n ijaarte an personaalii maqaa isaaniillee dha'uun fedhu yeroo tokko tokko magaalaa san beekan magaalaa sanii dhaladhee guddadhee namoota OPDO'n ijaartee danqaan garaagaraa uumamee ture. Roobee fi gobbatti maaltu ta'e ati nu yaadachiisime? Amma iddoon gobbaa fi roobeen kun roobeen iddoo jarritti dhufan natti fakkaate. Walumaafoodha lafa kiiloomeetira 15ti. Meetira 15 amma hoteela jirraa ijoolleen shamarran hoboonis na duukaa jiru. Ijoolleen jijjiru jaarsoliinis jiru obboleessi jaalladhii gammadaas jira. Amma dhufaniitu hin fooggalu tinii keessa kilaasii keessa jirra mana ciisichaa keenya jirra. Maal ta'an jarri kuniin jedhe dhiisii deddeemanii jedhan maal akka ta'an maal nurraa fuudhu nan gaafadhaa jedheen gaditti ba'e. Narraa sirban kaa gooftaa ko narraa sirban kaa gandummaa jedhani kaa maaloo dhan beennadhan waan daawwit godhu beennamoo garbira ta'aniif. Yaa natti hin bareenne gaa ilaameen jedheen natti hin bareenne ijoolleen jedhe waan haasofne gaa waan hamma hin danda'etti amansiisuus barbaade nama fudhatan miti ijaaramanii dhufan isaan baay'eedha. Amma ol deebi'eetan makiinaa keenya kaasaati adeemnu mana gibbii kanaa gadhiifnu jedhee makiinaa kaafnee gara gobbaatti sokkine jechuudha. Achitti dhufan ammoo achitti dhufanii nama sadii erganiitu naasofsiifnaan naan ijoolleen sabaa odiidan galanii dhiisaa naasofsiisanii jedhe. Ammas manyitaa koo galan dhufanii simmiti nuti shaneen barbaannu jedhanii ergamnee dhufnee shanee barbaannuudha ati shanee duukaa maaliif deemtaa siif kabaja guddaa qabnaa warra shanee duukaa deemuu hin qabdu jennaan shanee jechuun maal jechuudhaan jedhe. Shanee jechuun hiikoo isaa bara gumii shanee jechuu barbaadammoo gumii shanee jechuun koree gidduu abaawooti. Malee dhaaba miti. Dhaaba miti shaneen abaawoodha nuti. Namni duukaa deemaa jiru moo abaawoodha. Kanaaf waan isin jettan kun naaf hin galle dhiisaa. Waan isinitti naqan callettanii waan isinitti naqan hin tufiina bareedaa miti. Abaa'oon yoomiyyuu taanaan maqaa jijjiirrachuus hin danda'u abaa'oodha. Yoo uummanni Oromoo abaa'oon barbaannu jedhe maqaa jijjiirrama malee abaa'oo uummata Oromootti baafate abaa'oodha Oromoodha. Yoo molakkee giddiittootti shaneera ta'u shaneessa ta'u maalisa ta'u abaa'oodha. Waan barbaaddan moggaafachuu dandeessu moggaasuu dandeessu ani immoo hamman du'utti hamma lubbuun na keessa jirtutti ani abaa'oodha. Boris Iftaanis hamman du'utti duuni reeffi kooyyuu abaa'oodha. Jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf wanti nattaaf addanatti keessummummaan keessa maal keessa nattafa malee eenyummaa koo nama jijjiirtu miti yaani. Kanaaf walaa dhageenyu jedheen isin haasofsiise malee walirratti kaka'uu wal doorsisuu walirratti utaaluu kana hin barbaachisu. Dhiifama naa godhaa jennee ijoolleen kun boo'anii imimmaan buusanii boo'anii ba'an. Yaadatta eenyu faadha warri roobetti waan sanii jalqaba hokkora kaasee achi isin oofe namoonni yaadattu jira? Anoo maqaa isaanii hin beeku. Baay'eedha dargaggoo karaadhumaa bitanii fidanii malee namatti gaashaa'u keessa hin jiru. Duriyyootuma kanatu dhaabbatee intini jedha. Namumtatti ijaan kana jettu keessa hin jiru. Haasaayyuu hin beekan. Garuu eegasii manguddoonni gama biraa rooberraa iyyuu dhufanii isin duuka gobbatti hirmaatan jiraachuu immoo dhaga'e. Beet baadiyyaattuu nafni.
Ani gaafa sanan arge wantini akkatti marqaan dhiyaatu qodaam akkasii gaafa sanan arge baadiyyaadha fardaan dhufanii waan ajaa'ibaa argee isaanoo mana shayii keessatti sabboonaa tokkotu mana shayii qaba achitti nu geessanii nyaannee dhunnee bashannannee badhaasa naa kennanii isaanaa badhaasu bilisummaa isaanaa badhaasu nan jaalladhan saba sana. Amilee koo eeganii ani beellaman qaban ture Finfinneedha ol deebi'een dhufee achitti isaan dhiise lammaffaan deebi'ee dhaqe gaafa isaan immoo ammas kabajatan lammaffaa deemaa buleen deebi'ee dhaqe akkasuma uummanni gaafa sana immoo hin hafne qawwee malee jennee sirbine galle ani dhimma isheen qabu hoo barbaadde isaan ajjeeftutti murteeffatee mandeef akkasitti lafa dhiinnee sirbinee gammannee maal sirbite gaafas yaadatta? Qawwee malee. Mee jedhe. Gargar baane teenye bara baay'ee turree waan isheen gaafadha akkamii wal barre kun arsii jedhani kun kottuu jedhanii tiruu dhiiga tokko addaan nu qoodani nurra jigee jiram ba'aani guddaansaa qawwee malee maaltu gabrummaa nu baas mee haa yaadannu cunqursaa jiru maqaa lafaallee hini jijjiiru aadaamaadhaan naaziree jedhanii tolasaa badhaasa kristinaa kaasan nurrat kufee jiram ba'aani guddaansaa qawwee malee maaltu gabrummaa nu baasa jenna isan sirbee. Ati har'umallee sagaleen kee dheedhiisuma duraatu jiraati. Woyi nan dadhabe amma danda'een sirbu. Nan dadhabe. Yaa mee waan san maaltu dhale? Maaltu ta'aa ture? Gaafasis haa ta'u achi booda maali wanni sii galee? Maali akka abaa'oo jala nama naqaniiru. Abaa'oo jala nama naqaniiru bareechanii. Bifuma OPDOtiin bifuma duriitiin ka'an. Bifuma mantiniitti nuuna bada. Eessuma yeroo chaarteraa dabalan. Yeroo chaarteraas lafa dhannetti dhukaasantu banu. Lafa dhannetti nu reebu. Amma qaamni koo inni na dhukkubu kun hin xooxxootti sasaan dudda koo na rukutantu na miidhe lafee koo miidhe jechuudha. Yeroo chaartera duraa waggaa 30 duraa jechuudha. Chaartera utuma waajjira keessa utuma chaartera keessa jirru muka xurriidhaan ayyaaneffata gabareetu qotee bulaan. Achi sirbaa oollee gudumnu hin xooxxootti qabdee zuunuu irratti xamaddee nu tumte. Ani nafneen mana tumte akka gaariitti na reebde. Anis afaan koo na dabatu ofirraan faccisa. Gaafa sana hedduu nu miite hunduma keenya. Kanaafi isuma sana deebisanii waan haaraa miti OPDOon amalli isaanii sanum argean. Illi dinfamtuuf. Amma yeroo baay'ee Jaal Daawud qaamaanis dubbisaa ture. Ibsa irratti illee yeroo baay'ee yoo jedhan Jaal Daawud hin ganamnee waan jedhutu jira. Hin ganamneen suni maali? Maaltu ta'e keessaahuu jalqaba waliigaltee keessattuu Asmaraatti Jaal Daawud obbo Lammaa Magarsaa Dr. Warqinee Gabayyoo erga haasa'anii waliigalanii booda gama biyyaatti dhufame. Maali wanni akkasii sun of duuba deebi'uun sun maalirraa dhufe? Walganuun sun maaltu dhalate? Maaltu sii galee? Maali anna dhibduume durumayyuu OPDOon gantuudha please. Waan haaraa miti amala haaraa fiduu hin danda'ani. Amma immoo marcumayyuu argatanii itti caaluu qabu malee yeroo nama jala jiran Oromoo kan miidhe OPDOodha malee eessatti dhufe itti Tigree? Tigreen mana kobeetti Tigreen Oromoo ta'uu kobeetti moo ani Oromiffaa isaan deemu Amaariffaan haasa'ayyuuti Finfinnee keessatti maaliin na beekti? Kan nu beeku kan karaa nurratti agarsiise. Kan manatti nutti fide OPDOodha. Haqa dubbanne wanti dhufe haa dhufan kana booddee qaama qonaa deebisu moo miidhaa koo fayyamoo kanayyuu faranjii faatu amma kana utanna tajaajilte kunoo akkas qorichaan dhidhiitee jiraadha. Ani kan nama dhibu
OPDO'n itti caalte malee amalli ishee isa sana sanuma dhugaan isinitti hima. Waan isaan nu godhaa turan natu beeka. Yommuu mana hidhaalle OPDO'n nutti waamu akka isaan nu gaafataniif. Ani immoo afaan Amaariffaan nan du'a malee naasa'u anis illee ittiin qabadhaa. OPD wajjin akkasitti wal qabna. Waan gaarii jedhuuti xarnaa fi sandaafaati yeroo mataa koo na aadansan. Wal qabnee dhaqee gabaafatee inni maakalaawii dhagaa nagashan. Yommuun sandaafaadhaa bitadhee boomu maakalaawii nagashan. Maakalaawii karchallee nagalchan. Lubbuutti na qabatte jarattiin kun. Har'a isaantu horoomee erga aangoo argatanii immoo fooyya'u jedhee sirraan eegu. Ani abaa'ottis aangoon qabu dhiisaa hin gallu wajannes immoo eessaadha dandiyaan ishenitti namni dhumna malee biyya ormaarra jirra eessaadha na dirqiitu nu galchee ijoollee keenyas akka hin taane godhe. Amma kanumti na gubu Daawud Ibsaa akka adurree golatti goota umrii isaa guutuu eenyummaa isaatiif dadhabe goota ejjennoon isaa cimaa goota faayidaa dhuunfaatiin hin deemne. Goota cimaa golatti galchaniidha. Nan gubadha. Na guba. Uummanni Oromoo isa kana ilaallachuu qaba. Ilaaluu qaba uummanni yaadachuu qaba uummanni. Yaadachuu qaba Daawud Ibsaa uummanni. Baay'ee natti dhaga'amana. Attamitti namni umurii isaa guutuu Oromoodhaaf dadhabe gaaffii tokko malee gola keessatti akka adurree hidhamu. Baay'ee nama guba. Baay'ee na guba naan. Baay'ee na aarsa. Maal gochuu danda'a? Uummanni Oromoo ufin dagatina nama siniif dhama'e beeka nama siniif dhaabbate beeka nama siniif fedhe dadhabe beeka nama siniif fedhe bullaa'e beeka inni kana booddee ijoollee isaatti kennee kabajaan seeraan dhaddachatti seeratti dhiyaatanii heeratti dhiyaatanii ijoollee isaatti kennee kabajaan boqotuu kan qabu marcuma gaarii irra taa'uu kan qabu. Har'a akka adurree golatti hidhameetti taphatama. Nama gaddisiisa Oromoo ofii yaadadhaa. Duuti naftu Oromoo. Hinuma duuna beeka. Waggaa meeqa jiraanna lafa kana? Dhala keenyaaf darbu jenneetu qabsoofna malee. Geesseen ba'anii booriin du'aa farran du'aan beeku noo gobanaa tu yaadiin sokke miti. Hammanuma dhalli nama kanaaf adaraa keessan of yaadadhaa ofa yaadannu qabsaa'ota keenyaa yaadannu. Mee gammachuu ayyaanaa fudhadhaa. Abdii Raggaasaa fudhadhaa. Mikaa'eliin faa fudhadhaa. Mee Kennasaafa. Lammii Beenyaafa. Daawititti faafa. Waan isaan fakkaatan ilaalamanidhaa keessatti. Nama gaddisiisa. Nama gaddisiisan isaan achitti beelaan dhumaa ba'an xinnaatee baraatti gubachaa ba'an xinnaateetu dhufaniitu harka Oromoo keessatti dhu'uu ijoollee. Wayyoo. Nan gadda dhugaa. Nan gadda akkamittiin akka Oromoo yaadduun beekuun. Amma immoo hunda caalaa kan na gubu dargaggoon keenya dhumte qeerroon dhumte qeerroon immoo mana teessaniin dhumiinaan jedhaan ammallee. Suman kan irra deebi'ee dubbata. Mana teessaniin du'iinaa duuti nafu ajjeesaa du'aa amma dandeessi ciniinaa du'aa ilkaaniin ciniinaati du'aa diina keessan. Maalli manaa gadi isin fuudhanii isin ajjeesu akka sa'a miti Oromoon garraamiidha malee sa'a miti. Nan gubadhee kanaafi haadhoo koo yoo na yaadachiifte malee waan naasoo na harkaa bada. Yaa dhugaadha Alfee hin hubadhaa miira kee baay'ee miira nama miidhaa. Keessaayyuu abdiin yeroo jalqabaa ture suni dhawaataan dukkanaawaa dhufee akkuma dura jette gaafa Asmaraadhaa gama Itoophiyaatti Jaal Daawud wajjin dhufnus ani mamiin qabaa ture jette. Mee qabxiilee dhawaataan jijjiiramaa dhufanii waan kana hammeessan maal yaadatta? Adeemsonni siyaasaa dhawaatumaan jijjiiramaa hammaachaa gara walitti hammaachaan dhufe haga turte san keessatti maal wanni argite wanni dhageette wanni gaaga'ama har'a Oromoon keessa jiru kanaafillee bu'uura ta'eera jettu dogoggoroonni siyaasaa gaafas uumaman maal fa'a? Maalirraa hubatta Elfee? Dogoggora jechuun dandeenyu namichi nu gurgurateera.
maanno namichi Eertiraa sun nu gurgurateera. Lafa namarra jirra. Hamma kana iyyuu nu tursuusaaf isaaf haa tolu. Ergi inni hin barbaachisu warra kana Itoophiyaa wajjin walii galee wanta gootu hin qabdu dirqittuu dhuftee gara rabbi si baasetti baata malee. Abaa'oon hin dogoggorre. Takkaan dogoggorre. Jaarsummaa waanuma jiru. Araarri waanuma jiru. Garuu uumuu araaraman qaamni sadaffaan gidduu jiraachuu qaba ture. Qaama sadaffaa of godhee kan of kaa'e Isaayyaasi fakkaata. Garuu inni Itoophiyaawidha malee qaama sadaffaa miti biyya bushaa jira. Itoophiyaa bushaa akka jiru amma barre. Itoophiyauma saniif iyyuu tola ammoo ishemayyuu hin balleessa malee. Maal balleessuun malee toluuf miti. Inni ufuma isaatii bulchee hundumaayyuu Itoophiyaa akka garbaatti bulchuu barbaada. Waan akkasiitti isa keessa jira diktaaterummaa isa ajaa. Kan dargaggeessi isaa isa jibbe kan sabni isaa isa jibbe gara Itoophiyaatti dabarfatee jechuudha. Dhiibbaa godhaa ture jechaadha Isaayyaasi. Adda bilisummaa Oromoo Asmaraa gadhiisee akka bahu dhiibbaa godhaa ture yeroo sana. Utuu Isaayyaasi dhiibbaan goone wanta jibaanuuf hin qabnu achuma ta'e amma falmanna. Kan si dhibu immoo ani durumaanuu shakkii mataa kooti kun dhaabni waan natti hin qabu. Waraanni keenya illee injifamaa hin bobba'u walloo iyyuu hin darbuun qabsiisa. Kan achuma keessa rakkoon jira jechuudha. Waraanni keenya bobba'ee of kolee hin beeku. Gara Eertiraarraa gara Itoophiyaatti bobba'u inuma qabamu, inuma ajjeefamu, inuma rukutamu. Rakkina guddaatu ture. Si'a sana iyyuu anoo shakkaan ture. Garuu namni dhaabarraa gaammatti dhaaba biraa waan dhageenyetti isaan gadi qabataniidhuma qabsoodha jedhaniidhuma obsu malee Isaayyaas nurratti hojjechaa akka ture beekama. Gaafa Asmaraarraa gama Itoophiyaatti dhufuuf ta'an addi bilisummaa Oromootii fi OPDO gidduutti maal silaa haa ta'u mariidhumti haa ta'u fafakkeessaadhumaafillee duubaan Eertiraan dhiibbaallee godhaa wanni irratti walii galamee silaa addi bilisummaa Oromoo gama biyyaa akka galu ittiin taasifame. Bu'uura maal ture? Maali wanni irra walii galan wannummaan xiqqoolleen taatu gaafas? Kan nama dhibu isa kanaaf inni kun hin dubbatamu. Egaa Jaal Daawud amma isaaf danda'ametti dubbateera qophaa ta'e. Ijoollee isaarraa hidhanii fixanii muka damee hin qabne ta'ee hafee isayyuu muka duwwaa immoo gola galchan jechuudha. Baay'ee dubbate waan walii galan bakkaan hin geenye akka Oromootti wal amananii dhufanii haasa'aniiru gaafa sana garuu haasaa sana jarri jala deebite si'uma addana gallu warri koree jedhamanii dura Itoophiyaa galan suni hundumti isaanii jijjiiramanii dorgiteettoo ta'e. Namoota obbo Ibsaa Nagoo, obbo Toleeraa Adamaa fa'aa jechaadha. Isaan bishaatanii nu eegan jechuudha isaan. Galagalanii nu eegan isaan. Hin barreegaa dhaabni immoo. Isaan jala hojjetamanii birriin kunis gadheedha. Egaa akka dhageenyutti birriin nama balleessiti. Isaan jijjiiramanii nu eeganii nuti kiyyoodhuma qophooftetti dhufee galee abaa'uun. Gaafuma sanaa jalqabanii bakki keessummaa nuun laatamne wanti nuu kenname hin jiru. Uummatan nu duukaa rakkachaa ture. Ani fakkeenyaaf isiliin ture na argiteetti achitti. Namni mootummaan iddoo tokko kan nuu kenne hin qabu. Hin jiru. Waan sanii ofumaan barbaadin ture moo hooggansi adda bilisummaa Oromoo mootummamatu hin dhiyeessiniif ture? Duraan immoo akka jedhanitti waan hundumaa akka danda'an mitiire hin goone sana. Fakkeenyaaf warra isin dura dhufanii warra ODF warra ABO tokkoomee warra gama biraallee mootummaan akkasumatti ammoo warra PABO KWO jedhama kan Kamal Galchuufaa hundumayyuu mootummaan hoteela qabeefi akka teessisaa ture nan beeka. Addi bilisummaa Oromoo ofiin barbaadin immoo mootummaatu isaan dhiyeessin ture hoteela yeroo sana. Ofittuun bunne akkan beekutti na ofitti hin bunne. Mootummamatu dhiyeessuufii dide. Maal akkamitti dida namni qabsaa'an tokko maal qabaayyuu dida waliigalteedhaan dhufanii gargaaruu qaba mootummaatu miti dhaaba kan ergii fidanii. Hin gargaarre akkan nagayetti akkan koree irraa quba qabutti hin gargaarre. Uummatan nu gargaare. Hiyyaadadha ilillitti isinii qabame dhuunfaadhaan qabameetiin ture mootummaan hin kaffalle waan sana. Hin kaffalle mootummaan.
Kanaafiyyuu jalqabuma itti qophaa'anii adda bilisummaa Oromoo akkatti dhiiban qopheeffataa turan jechuudha durumayyuu sun. Isaan si'uma dhufan si'uma achi dhaqan si'uma Eertiraa dhaqanii walii galchan isaan boolla qotaa turan. Koree tanaa warra baa'oo bakka bu'anii dhufan immoo miilla jalaa gatan. Kerkeraadhuma isaaniitu sobee nama keessa deema malee isaan suutuma suuta nu galagalchan isaaniiyyuu jechuudha. Kun qaanii guddaadha. Waliigalteen gaafas waliigalamnee ganamne jedhee addi bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee kaasu kun maal silaa? Jechuun egaa waan hundaa akka bifa nagaatiin akka geggeessan loltuun fakkeenya waraanni keenya warri karaa Maqalee galan sun miilla warri galan sun ta'anii akka ramadamanii inni poolisii barbaadu poolisii inni hojii barbaadu hojii inni mana isaatti galuu barbaadu mana isaatti mootummaa wajjin isa akkasii fadiilii isaan naqanii kaampiitti naqanii ukkamsanii ka'an ijoollee amma summii kennaniifitti ga'an hoogganarraa kutanii akka hoogganni dhaqee isaan dubbifne godhan ijoolleen sun faffacaatee isheen kaan duutee isheen kaan hin beekon isheen kaan bosonatti deebite fakkaata akkasitti lafa isaan jiran maaltu beeka. Kanaafiyyuu adeemsi kun caalmattiyyuu hariiroo adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru hammeessaa dhufe jechaadha. Waan gadhee bifa jijjiirrachaa dhufanii gaafuma abaa'oon galee uummatumti alaabaa fudhatee maal isaan durumaan Habashaan ijoollee irratti qeerroo irratti buraayyuutti ijoollee meeqa dhume gaafa nuti galle. Maal iccitiin burraayyuu sun maal yaadatta achi keessaa guyyaadhuma abaa'oon galee guyyaadhuma isin dhuftanii galgala san namni baay'een burraayyuutti ajjeefame jedhanii isa kana ammoo adda bilisummaa Oromootu godhe yookaan ammoo Oromootu godhe waan jedhu irra deddeebitee Habashaan faa kaasaa turte maal irraa hubatte waan sana? Maalumaa fi abaa'oo simattu maalumaa fi qeerroon abaa'oo simattu alaabaan kun maaliif qabatamaa itti? Habashaan. Yeroo iyyuu isaan walii galtee qabu eenyu isaan warra maal jettanii warra Biraanuu Naggaa fa'aa kana wajjin isaan. Sabaatti. Gimboo sabaatti kana wajjin lafa qotaniiru abaa'oodhaaf akka dargaggoonis qeerroonis amma nama meeqatti jira nama meeqa dhume yaa jiran erbumaa caaluuti ammas dhugaadhuma jarri kun an beeku gana sichi cimnu malee hammi hafne hammi duune ubbaaf nu lolannu malee gatii hin qabnu malee gatii hin qabnu. Yeroo sani isin gama biyyaa dhufuu keessan dura guyyaa 2-3 dursee hokkorri ture Finfinnee keessa. Hokkorri kun keessattiyyuu gama Finfinnee giddugalarraa gama Gullalleetti haga Burraayyuu garasitti gadi hammaata ture. Namoota alaabaa qabatanii dhufanis baay'ee walitti bu'iinsatu ture. Akka gabaasaatti anis haga naannoo Phaawulos akkasumatti ammoo gara Burraayyuutti gadi deemee gabaasa san hordofaa ture. Walitti bu'iinsa hammaataatu ture. Walitti bu'iinsi suni warra Itoophiyaa takkatti faarsu kana. Garuu hawaasni Burraayyuutti ajjeefame jedhan ammoo hawaasa gama biraa ture. Maali wanni asirraa hubattee jiraati? Horiidhaan bitaniiti isaaniin. Habashaadhumatu maallaqaan dargaggoo waa tokko hin beekne isaanii warra kaayyoo hin beekne bitanii ijoollee namu alaabaa baatee deemutti billaadhaanis ta'e maaliin itti jalqaban jechuudha. Mormituudhuma irratti ijaaraniiti warruma Habashaatu. Amma akka argaatiin hin jirru haalli Oromoo baay'ee hariiroon hammaatee bara namni maqaa Oromoo baatee Oromoo ajjeesu. Namni afaan Oromoon haasawaa Oromoo hidhaadhaa gabbaasee rukuti haleeli mataa keessa dhahi jedhee namatti ajjeesu. Yoo xiqqaate waggoota 3 kana keessatti namoota dhibbootaan lakkaa'aman hedduutu namoota 1000 ta'uu danda'an hedduutu erga qabamanii isa wallolanii conventional war keessatti wallola kallattiitti isa du'ee miti kan jedhaa jiru. Nama qabamee erga qabamee poolisiidhaan gabbaafamee mana hidhaadhaan gabbaafamee ajjeefamu kumaan lakkaa'amu argutti jirra. Gara jabinni akkanaa kun maalirraa madda ilfee tarii aadaa waraanaas beeyi ta'ati haga muraasaa. Maali wanni kuni Oromoo maali wanni isa qunname wanni ilmaan isaa gidduutti
wal ajjeechaan sadarkaa kanaa namni mana hidhaadhaa bahee du'uudhaan gahe kuni maaltu fide jetta? Maal taajjabde? Egaa maali bara Minilik faas akka seenaa dhageenyetti Oromoodhumatu Oromoo ajjeesaa ture. Ofii ittiin bu'an akkam beekamne godhanii sansalata jaarrataniitu Oromoodhuma tokkotti aangoo kennaniitu numti aangoo qabu sun aangoo argate mitiire Oromoo isa aangoo hin qabne immoo ajjeesisa jechuudha. Oromoo qabsaa Oromoo Oromummaa isaa beeku ajjeesisa jechuudha. Horiidhuma haan horii darbu hin jiru. Wal ijaaraniiti Abashaan baay'ee ijaaramteeti. Oromoos ijaarratteeti. Oromoof hin beekne. Oromoo borii ishee hin beekne ijaarratteetti. Oromoo seenaa hin beekne ijaarratteetti. Maaliin ijaarrattee? Horiidhaan. Malee seenaadhaan ijaaruu hin dandeessu. Horiidhumatti kennu kana yoo goote kana goota, kana yoo goote hin jiraatta, kana hin gootu anaan aangoorraa buutaa. Kanuma wasiin jalaan dhufte qaana goota. Haadha keeyyuu taanaan hin dhiiftu horiidhaaf Oromoon baay'ee bitamtuun ishee hin dhiiftu haadha ishee. Kanan nu balleessa. Amma haala kana keessa qeerroon gaafa waggaa 4-5-6 hardhaa osoo waan tokko harkatti hin qabatin harka wal qaxxaamursiisee dinne jedhee diddaa fincila diddaa gabrummaa oowwisee wayyaanee raasee biyya sanii kaase har'a gaafa fala dhabu inni kun manatti ajjeefame inni kun hidhatee daggala gale. Amma haalli hariiroon deemaatiin jiru kuni hariiroo waraanni adda bilisummaa Oromoo daggala jiru yoo xiqqaate lubbuu isaallee ofirraa faccisutti jira. Gidduu kanatti immoo hawaasnis miidhamutti jira boonni beekamaan jiru. Mootummaan diroonii hunda fayyadamee naannoo Oromiyaa bakka garagaraatti xiyyaara hunda fayyadamee haleellaalee geggeessa. Inni kun waraana irratti qofa osoo hin taane hawaasa qulqulluu irrattis. Wantoonni hammaataan Wallagga godina afranuu keessattuu Horroo Guduruu waan baay'ee nama gaddisiisuudha. Akkasumatti ammoo Gujiif Booranni amma giddugala biyyaatti illee waanuma dheengadda gama Fiicheetti Salaaletti ta'e abbaa kabbitoo mana hidhaatii gabbaasanii ajjeesanii. Maal godha Oromoon? Yoo maal godhe roorroo kana ofirraa qolata Oromoon? Maal jettaati? Yoo kutate, yoo garaasaa adabachuu danda'e, yoo isuma har'a quufee bulu duwwaa ilaaluu baate, yoo bilisummaa dhala isaaf dabarsu, dhalli dhala isaa akka nama taa'ee jiraatu, akka mataa ol qabatee jiraatu. Yoo barbaade Oromoon amma komishineera tokkoon maal jedhaa maqaan isaa Adaree Tolaamoo maal Adaree Tolaamoo maalidha komishineera tokko? Komaander Tolaa Adaree. Tolaa Adaree. Amma namni kun waan namatu bilbilaan natti hime baay'ee dinqisiifatee natti himu. Dhugaadha Oromoon Oromoo akka hin ajjeefne akka dubbateedhaan natti himan. Kun ajaa'iba kan dhaga'een beeku waan akkasii. Yaa keessatti iyyuu inni kaase kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa maxxansee ture Oromoon hidhachuu malee wanti isa baasu hin jiru waan jedhu. Ani hoggana biyya saniirraa waan akkasii argees dhaga'ees hin beeku kominikeeshinichis maal akkasitti akka maxxanse naan gallee namni kun kan inni kaase maalinni diina dhufu waan hin beekneef ummata Oromoof wabiinsaa hidhannoo isaati. Oromoo hidhachuu qaba. Sabni hin hidhanne gabrummaaf kan saaxilamu ta'uu ummanni keenya beekuu qabaa jedha Komaandar Adaree Tolaa hoogganaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaa jedha. Umurii isaaf haa kennu abboo inni kana booddee oduu illee nan du'e hin jedhu duuti raftula isuma waan akkasii hojjetanii du'uudha. Yaa amma waanni kun waan lama tibba kana deemu tokkoon na jalaa wal rukute. Fakkeenyaaf gama Amaaraati pirezidantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa gabbahee nuti faannoo hin hiikkachiifna osoo hin taane faannoo hin hidhachiifna jedhe. Faannoo jechaan garee naannoo Amaaraa keessatti hidhatee ganamaa galgala naannoo Oromoo seenee Oromoo irratti weerara raawwateetiin Oromoo irratti ajjechaa raawwataa jiru akkasumatti immoo naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo gama biraallee haleellaalee garaagaraa raawwatudha. Gama bulchiinsa naannoo Oromiyaati immoo irra deddeebinee kan dhageenyu
ABO shanee hin balleessinaa, hin dhabamsiifnaa, dhabamsiisaa jirraa, qabneerraa, ajjeefneerraa, tarkaanfii fudhanneerraa jedha. Waan kana lamaan wal bira qabinaa himime. Kan nama dhibu hololli waan baay'ee hojjeta gaa oduun nama diigdi yeroodhaaf garuu ABO shanee ABO balleessu jechuun Itoophiyaan humti sunuu hin jirtu jechuudha ABO'n bannaan. Shanee yoo jedhan isaan malee ABO'n waan jedhu ABO'n bannaan Itoophiyaan humti isaanii sunuu hin jirtu. Inni kun soba. Waraana keenya tokko ishee argachuuf iyyuu nama 200-300 bobbaaftee milkooftu. Oboon hoboo dabar. Oboon goota bar. Oboon rasaasa tokko lafatti dhukaasuun barbaaddu yoo irra bu'e malee. Kanaaf hin danda'anii waan isaan hin baafne gaara hin jigsine dhiibaa jiru utuu nagaa buusanii oboon biyya isaa eeggatu saba isaa dhaabbatu dhiisanii saba keessan bulfadhaa jedhanii ni bareedaadha. Oboon namatti hin darbu oboon dibbara namaa naquun tuqu mirga saba isaa mirga biyya isaa eegsisuudhaaf bosona seene itti tolee wayii coomaa fi bookachi dhuguuf miti kan inni bosona seene mirga saba isaa barbaachaaf biyya isaa kabachiisuudhaaf waan ta'eef hin danda'an isa kan sila murteeffatee gale barataan beekaan doktorri waan hunduu achi jiru kanaaf isaaniin sammuunis ta'e dandeettiidhaanis ta'e lolaanis ta'e koomaanderummaa kanaanis ta'e hin danda'an obbo. Kanaaf Habashaan ufumaa goyoomti faannoo dhiiftee 1000 yoo jaarte iyyuu obbo biratti titiisa'uun fakkaattu. Kanaafituu waan akkasiillee dhiisanii bareedaadhaan kan mootummaa kanaaf mootummaa Itoophiyaan mootummaadha jedhuuf dabarsuu barbaadu. Utuu woboon tokko ta'ee gaariidha. Isaafuu tiksee isaati woboon. Utuu woboon hin jirre abiyyoona kana hin jiru. Utuu woboon hin jirre 4 kiloon hin jiru. Sinitti himaan. Woboodhuma sodaattee dhumatti sodaadhuma woboo jira hundumtu. Kanaaf woboon danda'anii ufuma saqee jiru qotee bulaa fixani malee woboo hin danda'an. Inni kun immoo jireenyi isaa du'aadha homaa miti ajjeesan iyyuu uummanni Oromoo garuu hanni isatti mu'anii qotuus dhiise meesuus dhiise aramuus dhiise lolachuudhaaf yoo jiraate qotee yoo jiraate meefata lolachuu ijoolletti xiqqoo kanas caakkamatti naqee lolchiisu kanatti isaan baasa malee waggaa meeqa gubanne dhiiro ani egaa ilaali biyya kana jaalladheen dhufe bitan biyya faranjiin jaalladhu dirqinna fide biyya kooti na baasan kanaaf amma jabaannee ololle malee hundumtuu yoo ka'ee lole malee hidhannoo immoo waan nama ajaa'ibudha. Oromoon hidhachuu qaba malee hidhachuu qaba yoo dandeessan itti duulaati Habashaa isin loluu dhuftu irraa fudhadhaa irraa fuutu nan beeka jabina keessan eeboodhumaan qawwee irraa fuudhaati mirga keessan kabachiifadhaa yoo lafa bitattanii dhabdan hin taa'ina ciiftanii hin du'ina sinitti himan ciiftanii hin du'ina kanuma dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Gama goola baatitti dhufna mee waan tokko akkuma argaatiin hin turre keessattuu mootummaan suni lola gama kaabaa Tigraay wajjin eegaleetiin ture raafama rakkoo guddaa keessa sagalchee ture. Keessaahuu kufaatii dippiloomasii duula addunyaan kun irratti kaate guddaa tokko uumee ture. Achi booda gama marii biyyaalessaa jedhu tokkotti as deebi'ee amma warra TPLF wajjin illee dhoksaadhaan marii keessa akka jiran mul'ata. Miidiyaa irratti sobanii faashistii juuntaa waliin jedhu. Garuu harka lafa jalaan TPLF wajjin marii keessa jiraachuu jaarsummaa keessa jiraachuu dubbatama. Isa kana ammoo State Departmentii USA'tu oofaa akka jirutu illee himamu. Mariin biyyaalessaa jedhan kanarratti Oromoon gahee maal qabaachuu mala jettee yaadda? Yoo itti haa hirmaatu jedhame hirmaachuu moo hirmaachuu dhabuu isaatu miidhaa qaba. Maaliifi
shakkiilee kanaan dura hin qabaadhaa ture naan jettu shakkii waggaa 30 dura yeroo chaartaraa shakkii tibba kana waggaa 3 dura amma hoo ammallee boqonnaa biraatu haasa'amu jira. Tilmaamni kee maali? Ammallee mariin haa jiraatu, abaa'oon tokkuma. Abaa'oon lagasa jiraatu, qeessa jiraatu, magaalaa keessa jiraatu, abaa'oon lama hin jiru. Abaa'oon tokkuma uummata Oromooti. Uummatuma Oromoo walitti qabanii uummata Oromoo wajjin marii geggeessanii waraanni dirree masaa qabatee jiraatu kataa'u. Isaan geggeessanii marii kana yoo uummanni Oromoo fudhate woboon hin fudhata. Yoo uummanni Oromoo kuffise woboon ittuma fufa lola isaa jechuudha. Tarsiimoo isaa gadhiisuu hin qabu. Inni dirreedhuma taa'a. Uummata Oromootu marii kana keessa seenuu danda'a jechuudha. Maaliif woboon uummata kan uummataati qurxummicha mitiire. Kanaaf qurxummiin taa'u galaanni sun marii haa godhu jechuudha. Waa'ee ijoolleessa. Yoo irratti walii galan yoo walii galuu baatan achuma ittuma fufu jechuudha. An akkasitti namana. Malee mariin bara Minilikis bara Goobanaa Daacceefaa bara yeroo hundaa bara Abishee Garbaafaa mariidhumaan nu fixan. Marii annaadhumaan nu nyaata nu fixan. Kanaaf si'a meeqa waraanamna ijoollee boolla tokko keessatti kana booddee mariin jiru uummata Oromoo duukaa mari'atan malee waraanni qawweesaa baatee dhufee magaalaa taa'ee mari'achuu hin danda'u. Haa ta'u ulfaadhu galatoomi. Mee gama goolabaatti dhufuudhaaf waan ta'an hagammaa kaasuudhaa malee hin kaasin hafe yookaan immoo waan irra darbamuu hin qabu jettu qabaannaaniin carraa dhumaa tokko siif haa kennu ulfee akka waan hafe jettu kaastuuf immoo. Waan ka'uu qabu waan an hin kaasin hafe waan irra darbamuu qabu jettu qabaannaan carraa dhumaa sii kenna. Ani uummatuma Oromootti nammallee madeen gadda gaafa owwaalchaa Nuhoo Goobanaa kana waanuma gaarii godhe uummanni Oromoo baay'ee namatti tola. Ammallee hiriira nagaa ba'uun seera. Addunyaatu deeggara hiriira nagaa. Hiriira nagaa jechuun nagaadha. Nagaa gaafachuu jechuudha. Kanaaf waa'ee hidhamtoota adda bilisummaa Oromoo kana, waa'ee qeerroo Oromoo kana, waa'ee shamarran Oromoo kana warra mana hidhaatti gubachaa jiran maali umti mana hidhaa baadiyyaa hidhaadhuma. Dhiphiin ta'e fixxeetti jedhu kun dhaga'u. Kanaaf uummanni Oromoo baay'eedhuma hiriira bahee haa gaafatu jedha. Biyya alaatiillee jedhama jirrasi. Garuu inni biyya keessaa dhageettii qaba. Dhageettii qaba maaliif keessatti gubachaa jira, keessatti boba'aa jira. Kanaaf utuu hiriiruma nagaa gaafatanii abaa'oo warra hidhaa jiran kana qeerroo isaas hayyoolii mana hidhaa jiran kana utuu gaafatanii nagaa addunyaa dhumta beekuudhaaf mootummaan nu dhagaatu hin taane. Isa kana akka isaan godhaniin gaafadha. Jawaar faammoo amma yeroo ammaa kana waan isaan godhan egaa hin beeku ani dhugaadha ergi isaan ba'anii waallee nageenye. Qabsoo karaa nagaa kana silas karaa nagaa goona jennee galle nuti utuu itti fufanii gaariidha. Gaaffiidhuma abaa'oo dhaabbolii Oromoo kana utuu gaafatanii bareedaadhaan jedha Jawaar Faayyaatiinis. Maaliif qabsoon itti fufuu qaba. Ani baay'een gadda waa'ee abaa'oo akkasittiin kotteessanii hidhuu isaaniitti baay'een gadda. Akkasumatti mirga dhorkachuun mirga isaaniitti. Mirga si dhowwatanii qaama keessa ajjeesuun bareedaa miti kun addunyaadhuma keessatti fudhatamuu hin qabu. Isa kana uummanni Oromoo keessaas alaas utuu waa'ee jara kanaa tuma dhimmee gaafateen jedha. Hayyee ulfaadhu galatoomii ilfee meegaa adda bahuu kenna dura waltajjiitti gabbaatee nuu sirbuu diddeerta sagaleen kee ammallee isuman socho'intu jira akkasumatti cirachuullee sin barbaachisu. Sirba tokko kan kee ka jaallatturraa nuu jettee namni gaa hawwa sagalee kee dhagahuu fedha. Tokko nuu jedhiiti adda sagaleen illee jirtu garuu yoo fedhe gatiin jaallataniif Waaqayyoon haa galatu. Oromoo gaariin qaba, saba gaariin qaban hin jibbanii. Har'allee akkuma dur jirtu. Kanaaf ana abdiin kutadhu yaa qeerroo ganamaa
Ana abdiin kutadhu abaa'oo ganama. Obsiyaan sinnisu jaalalleen kosuma. Otoon goflaa baasee nakkuma allaatti barareen sii dhufa bosona keessatti mana hidhaa keessatti yagaraa koo nakkam naa gubatti nakkam naa babaatti imimmaan koo nakkam naa hangalaatti nakkam naa lolaatti dhiisuu osoo hin dandeenye obsuu osoo hin dandeenye Oromoo nagaa. Ana abdiin kutadhu yakeerroo ganama. Ana abdiin kutadhu oboo koo ganama. Obsiyaan sinnisu jaalalleen kosuma. Baay'ee ulfaadhu ulfee dhugaa sagaleen kee ammallee inuma jira maaf akka of sodaatte hin beeku malee lakki hawwiin faa jabaataniituma ammallee istiidiyoo si haa galchanii. Akkuma duraanii utaaltee kilippii hojjechuu dadhabda faa malee ittee dhiichisiisuu faa dadhabda malee sagaleen kee ammallee gaariidha. Ulfaadhu egaa si argachuu kootti baay'ee gammadee turtii si waliin qabaadheef baay'ee gammadee atis ulfaadhu galatoomii fayyaa ta'ii bulii horisiin jedha ulfee. Anillee akkasuma leenca ko fayyaa naa ta'e bakka jirtutti sitti haa tolu nagaa naa ta'e. Baay'ee haa ta'u ulfaadhu Haa ta'u leenca ciao nagaa. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 turtiin artistii hangafa haadha qabsoo fi qabsaa'otaa Ilfinesh Qannoo wajjin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneerra. Yeroo biraa dhimma biraa qabanneetiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.